ثم سلامه على يا رسول الله. uleen deem laa baroo ijoollee gaba ijoollee deem intala takka ijoollee karaayisii jeen gaaf tokko dhugaa odo ijoolleen bira dhufne halangee barbaaddattiisiin qaraasisumaaf hogga deemtuu dura halangee fiddee akkana keeysitu hotaa karaa ijoollee jette eega halangee keeysitu ijoollee maaltu kanatti as deemee karaa ijoollee halangee ijaan gartee dhufee quraana sii karaa dura halangee barbaaddatti cufa deemsa kanaati maali balaan uleedha nama meeqaa ammas keessa jira khabirri gurra micciiree yoo uleen dhawee aboo quraanumaa usii dhiisee jee hafiigees as keessa amma ni jira beekas keessa nama kana keessa jiraachuun malatu namni gurraachi Afrikaan kunii fi biyyi amma guddataa deemtuun ulee malee hin beektu jedhanii uleen ijoollee anfariirsuun bareedaadha amee basii galee takkaa nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam jiruu isaanii keessatti takkaa nama hin dhoyne jedha takkaa jaartiis hin dhoyne daa'imaas hin dhoyne beeyladaa takkaa hin dhoyne jedha nabi sallallahu alaihi wasallam beeyladaa takkaa yaabbii yaabbatanillee takkaa dhawan hin beekan maa daraba rasuul akkasii bar sahaban akkasuma himani waan tokko uleen dhawan hin beekan uleen wallaansan taatu gorsaa fi kanaan daa'imallee ta'ee maatillee ta'ee nama gurguddallee ta'ee jaartillee ta'ee hajaartii tumullee ni dhabamu amma miskiina ma jiraami ammallee waan dhabamu wallahi miskiin namni wal tumuu hin dhiifne mootummaa jiraami ni mala namni keenya kabaadiyyaa sun waluma tumaa jiraachuun mala bismillaahi uleen haa dhaabbatu odoo funyaan isin urre beerri ulee dhaaba alangee barbaaddattiisiin qaraasisumaaf hogga deemtuu dura halangee fiddee akkana keeysitu hotaa karaa ijoollee jette eega halangee keeysitu ijoollee maaltu kanatti as deemee karaa ijoollee halangee ijaan gartee dhufee quraana sii karaa dura halangee barbaaddatti cufa deemsa kanaati maali balaan uleedha nama meeqaa ammas keessa jira khabirri gurra micciiree yoo uleen dhawee aboo quraanumaa usii dhiisee jee hafiigees as keessa amma ni jira beekas keessa nama kana keessa jiraachuun malatu namni gurraachi Afrikaan kunii fi biyyi amma guddataa deemtuun ulee malee hin beektu jedhanii uleen ijoollee anfariirsuun bareedaadha amee basii galee takkaa nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam jiruu isaanii keessatti takkaa nama hin dhoyne jedha takkaa jaartiis hin dhoyne daa'imaas hin dhoyne beeyladaa takkaa hin dhoyne jedha nabi sallallahu alaihi wasallam beeyladaa takkaa yaabbii yaabbatanillee takkaa dhawan hin beekan maa daraba rasuul akkasii bar sahaban akkasuma himani waan tokko uleen dhawan hin beekan uleen wallaansan taatu gorsaa fi kanaan daa'imallee ta'ee maatillee ta'ee nama gurguddallee ta'ee jaartillee ta'ee hajaartii tumullee ni dhabamu amma miskiina ma jiraami ammallee waan dhabamu wallahi miskiin namni wal tumuu hin dhiifne mootummaa jiraami ni mala namni keenya kabaadiyyaa sun waluma tumaa jiraachuun mala bismillaahi uleen haa dhaabbatu odoo funyaan isin urre beerri ulee dhaaba عليك صلاة الله ثم